Okay, welcome. Hordoftoonni Amii Sabakoo Tube baga gara maatii kanatti dabalamtan isiniin jedha. Namoonni like, subscribe, comment, share gochuudhaan na duukaa turtan barnoota garaagaraa wajjiniin akka barachaa turre inni yaadatama. Natumsa waan turtaniif hedduu tokko isin jaaladha. Ammallee namoonni haaraa taatan YouTube kanaaf ammuma seenaatii Amii Sabakoo Tube kan jedhu kana search godhaa sana booddee subscribe godhaa mallattoo bilbilaa sanatti bu'aa sana booddee all kan jedhu yoo gootan bifa notificationidhaan dhufee barnoota isii gadhiifamu direct isin dhaqqaba jechuudha. Yeroo comment like share gootanii dhimmoota teknooloojii garaagaraa irratti yeroo wal wajjiniin barannu anaaf humna naa taatu inni kan biraan garuu afaan ani dubbachaa jiru afaan saba bal'aa kana akka inni dagaagu akka inni babal'atu waan gootaniif isa kana keessatti gahee keessan akkasiin gumaachitan subscribe gochuudhaan like comment gochuudhaan isa kana kabajaan isin gaafadha. Kana waan gootaniifis hedduu isin abdadha siniin kabajaa Oromoon galaanaa siniin jaaladha. Dhimmoota teknooloojii wantoota kana fakkaatan hedduu isaanii wajjin baranneerra. Keessattuu dhimma moobaayilii akkaataa fayyadama moobaayilii siitiingoota isaaniif appilikeeshinoota kan kompiitaraaf laaptooppii garaagaraa barachaa turre gara fuulduraatti illee wanti barannu hedduun isaanii jiraatu. Keessattuu sooshaal miidiyaa garaagaraa yeroo fayyadamnu akkaawuntiin keenya nurraa yoo hack godhame akkamitti akka deeffannu yookaan kan nama kan biraa hack akkamitti gochuu akka dandeenyu hedduu isaanii illee gara fuulduraatti hin baranna. Har'aaf dhimma telegiraamii wajjiniin wanta wal qabatu wantoota hedduu irraa barattuudhaan yaada wantoota 4-5 ol kan of keessatti qabatan asirraa isin barsiisa. Akkuma isin koomantiif laayikii sheerii garaagaraa na jajjabeessaa turtananis jabaadhee kunoo ammas barnoota tokkotti dhufeera. Keessumattuu koomantii irratti gaaffii isin na gaafatte irratti hundaa'ee inboxii garaagaraadha waan na gaafattaniif gara kanatti dhufeera. So namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan si'a tokko YouTube seentanii akkuma loogoo irraa argitan kana Amii Sabakoo Tube kan jedhu kana search gootu bifa kanaan gaafa isinii baasu mallattoo bilbilaa sanatti buutanii sana booddee all kan jedhu irra gootu. Akka kanatti all yoo isin gootanii bifa notificationii garaagaraadhaan dhufee direct barnoota isii gadhiifamu yeroo isin YouTube keessan bantan dhufee isiniif gala waa hedduu walirraa baranna jechuudha. Okay, amma gara barnoota sanatti gaafa seenu telegiraamii koo kanatti gaafa seenu kun bifa kanaan naa fida. Okay, amma yeroo baay'ee telegiraamii yeroo fayyadamnu siitingoota isaa telegiraamii duwwaaleetiin ta'e WhatsApp immoo wantoota garaagaraa Instagram yeroo fayyadamnu siitingoota isaa wallaaluu irraa kan ka'e baay'ee faayidaa nuyi itti fayyadamnu caalaa miidhaa isaatu nu miidha. Keessattuu stooreejiin keenya faa dafee guutaa appilikeeshin moobaayiliin keenya dafee biizii ta'a. Wantoota kunneen fala isaa dhabnee yeroo rakkannu ni mul'ata jechuudha. Keessumattuu ijoolleen keenya baay'ee siitingii yeroo hin godhannetu mul'ata gadi ta'ee fi kanaaf stooreejiin keenya fakkeenyaa fi telegiraamii yeroo fayyadamnu utuu nuyi hin barbaadiin viidiyoo fi footoo nuyi ilaalle hundumtuu dhufee nurra gala. Utuu nuyi buusuu hin barbaanne dhufee bu'ee iddoo qabata jechuudha. Inni kun immoo baay'ee namoonni baay'een keenya telegiraamii akka fayyadamnu beekamaadha. Guyyaa manu viidiyoo footoo ilaalaa deemnu kana hundumaa dhufee stooreejiin keenya guute wantoota moobaayilii keenya keessaa barbaachisoo ta'an diletii goona jechuudha. Sanatu hin argini stooreejii keenya bal'ifachuudhaafi. So kanaaf maal goona gara barumsa sanaatti gaafa seennu harka karaa bitaarraan siitingii mallattoon sarara sadii kan fakkaatti kun jirti. Iddoo sanatti gaafa butan bifa kanaan isinii fida. Ergi bifa kanaan isinii dhufee booddee kunoo siitingoota hedduu of keessaa qaba. Wanti kun hundumtuu siitingoota isaati. So nuyi isa kana maal goona file and manager kan jedhu jira, download manager, special setting, password lock qaba, username finder, my profile waan baay'ee of keessaa qaba. So kanaaf na duukaa steppii ani deemu kana deemtanii sana ofirraa cufuu dandeessu jechuudha. Stooreejiin keessan guutee rakkatan. So kunoo file and manager kanatti jira. Wantoota isin download gootan illee akkasiin keessan daataadhaan isin download gootanii fi inni isin wifiidhaan download gootan illee garaagaraa. So setting kan jedhu kana keessa galla. Setting kana keessa gaafa gallu kunoo ammas bifa kanaan akkanatti nu fide jechuudha. Kunillee waan hedduuf jala qaba. Sana ofirraa waan duraan fayyadamaa turre hundasaa ofirraa remove gochuu hin danda'ama jechuudha. Isa jalqabaa kunoo save to gallery kan jedhu kan isin argaa jirtan kana isa kana asii on ta'ee jira yoo ta'e direct dhufee isin irratti ituu isin hin barbaadin viidiyoo sana download isin irratti godha. Sagalee isaa ta'u
wantoota garaagaraa daawwachuu sin barbaada. Kanaaf seeftuu galaarii kana iddoo kana keessa seentanii steeppeen deemaa dhufe kana warra duukaa jirtan ofiirra keessu jechuudha. Isa irra jiru kana keessa na booddee al tokko gara oliitti na duukaa deemtanii kunoo wantoota kanaan dura immoo irratti gadhiifamanii turan irraa delete gochuu barbaadanii data and storage kan jedhu iddoo kanatti jira. Kunoo namoonni baay'ee iddoo kana hin beekanii data and storage gaafettan kunoo kanatti sinifida. Kunoo kana keessa seentanii waa hedduu argachuu dandeessu iddoo kana. Mobile data usage, storage usage jira, wifi usage wantoota akkamitti akkasiin fayyadamaa turtan. Kanaaf kunoo iddoo amma seenni kana keessa inni olaanaaniif nuyi sirratti focus gochuu qabnu storage usage kan jedhu kanadha. Storage usage kana si'a tokko gaafa cuqaasnu kunoo bifa kanaan jira. Fakkeenyaaf 139.8 meegaabaaytii dura iddoo qabate jira. Yaa waan setting isaa sirreeffadhe waan jiruuf iddoo isaas waan beekuuf yeroo baay'ee waanan keessaa clear yookaan immoo keessa delete gocha ooluuf akkanatti meegaabaaytii 139.8 duwwaa qabaate kan namoota kan biraa garuu 3GB 4GB waan hedduu ofirratti qabatee namoota dhiphisa jechuudha. Kanaaf maal gochuutu nurra jiraata. Isa kana clear cache kan jedhu kana oolii isaarra keenya jechuudha. Hunda isaarra kun kanatti gaafinu isarratti gaafa cuqaasnu kan footoo hambisnee viidiyoo balleessuu barbaanna ta'e viidiyoo hambisnee footoo balleessuu barbaanna ta'e dookumentii wantoota garaagaraa nuyi dookumentii gooneef voice and message sagaleedhaan message nu ergaman other files faayiloota garaagaraa nutti ergaman kana yoo tokko tokkoon keessaa select goone for example viidiyoo duwwaan balleessuu barbaada taanaan mallattoo raayitii kana irra godhee warra irraa delete gochuun barbaadne immoo irraa kanatti kaasee sana booddee jallaarra bifa diimaa kanaan clear cache kan jedhu kun jira. Sanarratti yoon cuqaase irraa naaf kaasachuudha. For example amman all godhee hunda isaarra gochuu danda'a kanatti mallattoo raayitii inni isin itti gootan irraa delete gochuu barbaadden waan ta'eef amma kanarra godhee akkasitti clear cache gaafa godhu kunoo 139 tuqaa inni ture sila clear cache koo fuuldura impiti jedheera. Amman space qaba jechuudha. 198.8 sila ture space naa bal'ateera. Kan keessan 3GB 4GB isaa ol ta'uu danda'a. Kanarraa waa hedduu akka bartaniif akka itti gammaddan hedduu tokko abdadha. Inni kan biraan yeroo moobaayilii keenya fayyadamnu for example ija keenyatti akka toluu fi yookaan fuuldura isaarra kan jiru yeroo nuyi fayyadamnu kalariin irraa mul'atu suni halluunsaa yoo guyyaadha ta'e baay'ee dukkanaadha yookaan daarkiidha yoo ta'eef ija keenyatti mul'atu halkan ta'e immoo yoo baay'ee adiidha ta'e ija keenya miidhagati ta'ee fi kunoo gara duubaatti steepii tokko ergi deebitanii booddee kan akkuma argaa jirtan mallattoo goldiidhaan jira bifa warqeedhaani. So zeem kan jedhu kanatu jira kunoo iddoo kana isatti si'a tokko gaafa buutan kunoo kanatti halluu barbaadan si filachiisa. Amman guyyaa fayyadamuu barbaada yoo ta'e amman fakkeenyaaf baay'inaan argatu iddoo ifa baay'ee ifoo keessatti fayyadamuu barbaada yoo ta'e kunoo waayitii kanarra kanatti on godhe sorry akkuma isin argaa jirtan kana kunoo boardingoo waayitiitti jijjiirameera. Yoon sanaan barbaadu immoo ta'e halkan immoo ta'e ammas kunoo iddoo kanarratti deebi'ee cuqaase kunoo daarka kan jedhu kana jira bifa kanaan ija koo akka inni miidhuu hin dandeenyetti fayyadama jechuudha. Tokkoffaa yeroo fayyadamtan halluu garaagaraa gochuun ija keessaniif yookaan immoo fayyadama moobaayilii keessaniif illee siniti tola jechuudha. Kalarii barbaadde irra gaafa gootanii waan hin jaallanne garuu fuutanii kalarii hin jaallanne ilaalaa gaafa ooltan ija keessan dura taa'aa gaafa oolu sammuu keessan irratti illee dhiibbaa garaagaraa hin qabaata. Kanaaf ija keessan duwwaa miti jechuudha. Kanaaf har'a settingoota jiran keessaa kana lamaan ilaalleerra settingoota hedduu of keessaa qaba. Akkamitti maal gochuu akka dandeenyu telegiraamiin kun telegiraamii duwwaa tun ta'in warri kaan illee sooshaal miidiyaa nuyi fayyadamnu jechuudha. Kanaaf isaan kanallee akkamitti akka sirreeffannu for example biyya keessa utuu jirru telegiraamii kana banannee deemne yoo ta'e lakkoofsa biyya Itoophiyaadhaani biyya alaa yoo deemne akkamitti jijjiirranna telegiraamii sana lakkoofsa gara biyya deemne sanaatti jechuudha. Biyyoota garaagaraa yoo jiraattan jechuudha dhiifama.
እና yoo biyya alaa teessanii bantanii immoo gara biyya keessatti deebitanii biyya keessa jirtoo ta'e lakkoofsa biyya alaa sana akkamitti gara biyya keessatti deebisne telegiraamii keenya sana notificationoonni garaagaraa akka irra nu galaniif gara kanatti sirreeffannaa fi settingota hedduu inni kan biraa of keessaa qabu argachuudhaaf yeroo itti akkan isin barsiisu waadaan isiniif seenaa har'a kanarra waan hedduu akka barattan baay'ee abdii tokkoon qaba. Namoonni ammallee YouTube kokana subscribe godhin jirtan haaraa taatan Amii Saba Kutub kan jedhu YouTube keessa seentanii search gootanii booddee subscribe gootuu sana booddee mallattoo bilbilaatti buutanii ol gootuu barnoota hedduu gara fuulduraatti isiniif qopheessee waan jiruufaan hedduu walirraa barannaa. Yoo isinitti tole like, yoo isinitti tole comment, yoo isinitti tole immoo share gochuudhaan na jajjabeessaa na bira dhaabbadhaa. Kana waan gootaniif hedduu tokkoon isin galateeffadha, isinin jaalladha. Barnoota kan biraan hamma walitti deebinutti ammasittu nagaatti nagaa.